haala salphaa taheen daqiiqaa xiqqoo keessa chaanaalii yuutuubii keenyaa miidhagsuu dandeenya. Viidiyoo keenya keessaa viidiyoo nama hawwatu finnee dura chaanaalii keenyaa kaa'uudhaan akkasuma popular uploadii oonii gochuun dirqama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo marti keessanuu barnoota haalaan barbaachisaa tahee barnoota hundi keessanuu beekuu qabdan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha waan baay'ee waliin ilaallaa irraa baranna. Akkasuma namoonni haaraa taatan subscribe gootanii mallattoo dawlii kan tuqoo hin dagatinaa. Turtii gaarii. YouTube irratti chaanaalii keenya haala ajaa'ibaatiin miidhagsuu dandeenya. Yeroo YouTube keenyarra namni dhufu jechuudha. Viidiyoo keenya keessaa namnu kamuu yeroo viidiyoo maxxansu viidiyoo babbareedaan tokko ni jiraata. Profaayilii keessan irra tuqee gara chaanaalii keessanii namni dhufu yoo viidiyoo bareedaa chaanaalii keessan irraa dura irratti argee amma chaanaalii kiyya irratti namni maatii naaf hin taane dura irratti akkaataa YouTube itti banatan ka jedhu kana arga. Viidiyoo keessan keessaa viidiyoo takka filattanii viidiyoo barbaadan dura irra kaahuu dandeessu. Ittaanee uploadii jira. Viidiyoo isin maxxansaa jirtan jechuudha. Popular upload ka jedhu kanallee fiddanii itti ida'uu dandeessu. Viidiyoo keessan keessaa viidiyoo view gurguddaa qabu. Akka YouTubein gingilchee fidee asisinii kaa'u. Sanaan booda shortii created playlist. Playlistii isin create godhatan illee achumaan itti fufee akka inni kaa'u. Single playlist kan chaanaalii maqaa chaanaalii keessaniitiin hojjetattan. Haala kanaan tartiibaan fiddanii kaahuudhaan chaanaalii keessan keessattuu viidiyoo nama jalqaba gara chaanaalii keessanii dhufee haala kamiin akka finnee dura keenyu. Nama moos maatii isinii tahee duraan isin jala jiru. Viidiyoo akkamii akka kaa'uu dandeenyu viidiyoo feene filannee jala kaa'uu dandeenya. Gara Chrome dhayneeti kan nuti Chrome irratti waan kana sirreessuu dandeenyu. Bilbila keessanirraa gara Chrome dhaytu Chrome irra seentu. YouTube Studio Chrome irraati kan nuti dhaynu YouTube irra tuqannee YouTubein yeroo Chrome irraa desktop site goonee waraabnu waan qubee xixiqqeessuuf bilbila kiyya jalliseen isinitti agarsiisa gadi garagalchee jechuudha. Bakkuma YouTube Studio Chrome irraa erga seennee booda mallattoo doolaaraa san jala channel customization jira. Channel customization sanarra seenneeti kan nuti YouTube keenya waan baay'ee qajeelfachuu dandeenyu. Achuma mallattoo doolaaraa jala channel customization mallattoo doolaaraa jala ka jirtu kan nuti fayyadamnu. Channel customization isii kanarra tuqannee keessa seenna. Settingii kana qajeelchuuf jechuudha. Yeroo irra tuqnee nuuf banaa mata duree sadii qaba wanni kuni layout, branding fi basic qaba. Kan nuti fayyadamnu layoutii jalaayyee. Layoutii kana jala fayyadamna. Mata dureen sadan sun ni jiru. Sirriitti isinitti agarsiisa. Kanaan durallee isin agarsiiseen ture garuu sirriitti waan nafahamtan natti hin fakkaatu. Viidiyoolee kana remove irraa haa godhu. Viidiyoon duraan jalqabarra nama subscribe na godheef nama subscribe naan goone kaawwadhee ture jechuudha. Ka jalqaba adii qabu lamman jiraatu. Viidiyoolee kana yeroo feenetti jijjiiruu dandeenya. Channel trial for people who haven't subscribed. Ka jedhu ka jalqaba viidiyoo tokko viidiyoo namoota subscribe sin gooneef durarra kaahuu barbaadu adii kana tuquudhaan fidii durarra kaawwadhu nuun jedha. Add ka jedhu kana tuqeen viidiyoon fedhe chaanaalii kiyya keessa viidiyoo tokko filadha. Amma viidiyoo kiyya naa baasee jira. Viidiyoo kiyya keessa waan hin fedhee viidiyoo tokko viidiyoo namni chaanaalii kiyya maatii hin taane yeroo dhufu kan inni dura irratti guddatee argu akkaataa YouTube itti banatan ka jedhu kana fidee irra hakaa'u itti galche. Kan lammaffaa featured video for returning subscribers. Namoota chaanaalii kiyya maatii tahanii jiraniif viidiyoo tokko filadheen jiraafis adii kana tuquudhaan adii fuuldura isaa jiru tuqeen viidiyoo tokko filadhee fuuldura irra kaa'a. Viidiyoolee kana saatii barbaanne jijjiiruu dandeenya. Akkaataa YouTube monetize itti godhan ka jedhu kana haa filadhu. Sanaan booda yeroo xiqqoo gadi deemnu uploadii, populaarii waan adda addaa jira. Jara kanas yoo nuti itti galchine malee YouTubein ofiin fideen nuuf hin kaahu jechuudha. Popular, short, created playlist, single playlist waan adda addaa jira. Wantoota kana finnee itti galfachuuf erga viidiyoo sana filannee booda add section ka jedhu kan jira. Add sectionii kanarra tuqnee filannoo adda addaatu jira. Upload, popular, short, live, upcoming, single playlist, created playlist waan adda addaa jedhee jira. Jara daddaalachaan kana hundarrayyuu ida'uu san tuquudhaan
irra tuttuqna. Yeroo nuti irra tuqne dhufanii gajjallaa kanatti nuuf bahu add section ka jedhu tuquudhaan sanaan booda publish ka jedhu jira. Publish kana tuqne publish goona. Erga akkasitti hojjennee booda publish gochuun dirqamaa jechuudha. Erga viidiyoocha akkasitti keenyee kaane lachuu nama maatii nu ta'eefis nuun taaneefis erga filannee kaane. Erga add section goone kaane save goone bilbila keenyarra deemnee ilaalla. YouTube keenya bannee wanni hundinuu wanni nuti select goone marti isaa dhufuusa ilaallaa jechuudha. Haala salphaa ta'een haala kanaan chaanaalii keenya layout isaa sirreeffachuun dirqamaa jechuudha. Layout chaanaalii keenya hin sirreeffanne taanaan namni chaanaalii keenya jala dhufuu fedhu viidiyoo adda addaatu viidiyoo nuun feene faatu jalqabarra jira. Viidiyoo view xiqqaa qabu faa viidiyoo view guddaa qabu kan suuraa bareedduudhaan hojjettan filattaniiti kan isin achi jala dura kaahuu qabdanu. Kanattaan suudhaan barnoota viidiyoon isinitti dheerata jedheen dhiisee brandingii fi beezikii kana jala liinkii chaanaalii keessanii akkamitti akka gabaaffattan bal'inaan isinii qabadheen dhihaadha. Barnoonni keenya har'aa layout chaanaalii keenyaa fuula chaanaalii keenyaa qajeelfachuus kana fakkaata ture. Hundi keessanuu sirreeffadhaa qajeelfadhaan isiniin jedha. Fuula chaanaalii YouTube keessanii babbareeffadhaa. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.